بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريان كينا نكين ربي وكون جتن اسم برهاق ورحمة ربي كيس جرات داقا جنة درسي كينا كسياما سن درسي أحكام الصيام جنة سن بكر أبا نلرأي ديبنا. هذا شروط وجوب الصوم، شرطي كرتي صوم مرت واجبة تقول جراني مذهب هنابلة الرا كتاب ملخصة كتاب الشيخ عثيمين رحمة الله عليه شرحها كرتي ممتين قصة شيني زادين أبان زادي وانجل ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر جل. صومني قبطا جده شرطين صومني نما قبطون جتشوبانا نما قرتي مسلمة كل شرطين أولا إسلامة وجتشون شرطين أولا إسلامة ولا جده هذا شروط في بيان شروط من يلزم الصوم جده شين رحمة الله عليه. كل مسلم يلزم كل مسلم جتشو نما مسلمة كل رتي واجبا جتشو صوم شرطين أولا مسلمة أولى ضد نساء فالا نساء كافرة كافرة صوم يتوجبا يوجبوا أما كافرات كصوم نساء يتوجبا يوجبوا مالي في التوجب من الدورة قرتي شرطين صوم وجبون إسلامة أولى كان أبجيجا يتوجبين جيجو دورة أسلمي يعني مالي قرتي صوم هنجراني لا يلزمه جيجون كأن قرتي أنه لا يلزم أننا لا نلزمه به حال كفره قال إني كافر ما كيسجر الصوم جنون ما لي صوم إرائن كيبلمو وما منعوا من تقبل منهم نفقان إلا أنهم كفروا بالله جدي رب سان إرائن كيبل وان جدي نما كافر الرغرته لكن اتقافة من جرته هنقافة كل واجبات ديساني كل نعمة ربي كغرته ورغرته كافر كإتي gartee fayyadaman kan irraa gaafataman. Kulli nyaata nyaatu, kulli dhugaansa dhugu, kulli huccuu uffate, kulli fayyaa rabbi isaa kenne, kulli waajibaata dhiise, kulli haraama dalage irraa gaafataman jedha. Kulli isaa irraa gaafataman. Laakiin amma nu kaqara tarellee qadaa baasin jennu ammallee haala kufrii keessatti haala kufrii irra jiruunillee soom hin jennuuni eegaa sallameellee قرتي قضاء باسي جنون. طيب كلامه أمه أن يكون مكلفا جدا مكلف جتشون كوني جدا شيني العاقل البالغ جتشون نما عقلي قبو نما بالغ جدا بالغ جتشوني البلوغ يحصل بثلاثة بالنسبة للذكر وسدهم بكم جدا بلغوا النما إتمام 15 سنة وقا كلشان تأو تكفر إنبات شعر العانة رفينسي قرتي جبان قرتي نفس حالات برتي بو إنزال المني بشهوة منيين قرتي شهوان الرابو دبرتيو تاتيو أمو أفرفان أن تحيض هيدين قرتي تلهو آدان قرتي دبرتي لهو تلهو دا يو أني كن أرقم إيريو تاتي سدين تنوغا كرشان غاية gaafa gartee ramadaana guyyaa 15 dhalate gaafa gartee guyyaa 15 san irraa itti wajjabe jechuudha. Akkuma sayyoo maniyyiilleen shahwaan irraa bu'ee rafee akkasitti arge bakka gartee yoo san irraa soomni irratti waajiba jechuudha. Dubartiin illee adaan itti dhufte mijattiin waggaa 13 taate 12 illee taatu bakka achirraa isiin har'a baaliga jechuudha. Kasadaffaa العاقل نم عقلي كبوتا وجهون نمني عقلين كم نموتو صومني سرتي واجبات فاقد العقل نمني عقلين هنجره سرتي وجهون مجنونة إنا نما قرتي من قدومي عقلين سابد تأتي نما قرتي مكينان لا يقلين سابد تأتي نمني عقلين كم صومني سرتي واجبات جهون نمني قري ጊዜ garii guyyaa tokko wayyaa guyyaa tokko gartee majnuna akkasii sun yoo jennaan
gaafa gartee of beekee gartee aqliin isaa deebitu gaafsan haasa'uun gaafa kaan homaa irra hin jiru jechuudha. Gaafa fayyaa qabu san guyyaa tokko gartee yoo aqliin ka keessaa badu taate gaafa guyyaan aqlii qabu saniin waajiba itti gaafa kaan homaa irra hin jiru. Akkuma san namni manguddoomee qalbiin qaba keessaa baddee manguddoomee abbaa ayyaa yoo ijoolleen jetteen homaan beekne jaarsaa fi jaartiin illee homaa irra hin jiran jechuudha. Homaa irra hin jiran jechuudha. Namichi gartee gaggabe hoo namichi gaggabe kun hoo maal ta'a? Namni gaggabe hoo takka of hin beeku. Ka gaggabe kuni gartee shayini almuqma alayhi yalzamuhu alqadaa. Namni gaggabe kun gaafa gartee fayyee qadaa haa baasuu jedhama. Yoo ammootu walitti dhaabatee akkuma majnuunaa san ta'e sunillee gartee aqliin deebi'uu dhabdee akkuma hukumin isaa hukumi majnuunaa ta'e. Yoo ammootu ka fayyu taate ka wayyaayyu taate gaafa gartee wayyaa'e san ka'aa jedhan. Gaafa gartee wayyaa'e san soomaa kaan qadaa baasa jedhanii masalaan khilaafa qabdi ulamaan gariin homaa hin baasu ka jedhellee hin jira. Shayini asitti ammootu qadaa baasa yoo rabbiin isa fayyise ka gartee gaggabe kun akka majnuunaatiimi qadaa baasaa jedhe. Ulamaan gariin ammoo qadaan baasanillee ka jedhanillee hin jira. طيب رفع القلم عن ثلاث قلم يفوت من سدير النائم نمرفه حتى يستيقظ أجا غرتي رفتوتي وعن الصغير مجا دائما حتى يبلغ أجا إني غرتي بلغوتي وعن المجنون مجنون الرالي حتى يفيق أجا غرتي إني فيوتي يجونا. طيب سدفاني القدرة صوم دندو راجل نما صومي دندو نما دنديتي قبو كفيا قبو ta'uu shartii namni hin dandeenye homaa isa irra hin jiran jechuudha. Nama soomuu hin dandeenye homaa isa irra hin jiranii jechuudha. Liqawlihi ta'aalaa namni dhibamaan soomuu hin dandeenye takki ammootu rakkoon biraatu akka gartee imala jiraatu yoo nama imala jiru yoo taate gizee biraa soomaa jedhan. Ka dhibamaa kunillee dhibeen isaa kun ka fayyu yoo taate gaafa rabbiin isa fayyise. Gaafa rabbiin isa fayyisee fayyaan isaa deebite gaafa san sooma jechuudha. Dandeettii dhabuun kun lama qoodamaa jedhan. Qismun xaari'uun wa qismun daa'imni. Dandeettii dhabuun kun lama qoodamaa jedhan. Qismun gartee xaari'uun waan dingata dhufee namarra qabate akka dhibeen nama qabuun. Wa qismun daa'imuun كغرتي نمر هنديمنه الذي لا يرجى زواله كان مرة ديمون هنكجيل أمنه يا ربي نمر كاسم لي عادتي نمر كهنبان يوتاته كان مرة عادتي هنديمنه يوتاته غرتي سوم حكم إساء الدجاج عادة أكا غرتي نمني بيكوتي وان هنديمنه أكا من قدوما تكي أمو ديبي أكا إلى الجنمات قرتي نمن الرانفيني نسأل الله السلامة والعافية يبي قرتي أعداء المنامات أكا نمن بيكوتي نمن الرانفيني يوتا سوني هن نياتشيسيت قرتي وفر ريسا جتشودا مالتو سر جرى قرتي نمو من قدومان قبتي manguddummaan namarraa deemti hin deemtu garte. Akkuma isaan dhibeen gariin nama qabatee yoo jedhe kan nama hin dhiifne jira kan irraan fayyine kan akka dhibee sarataana jedhanii nasallah alaafiyata rabbiin gartee nama haa tiisu. Maaltu irra jira nama akkanaa kana jennaan yajibu alayhi lixaamu nyaachisutu isarra jira an kulli yawmi miskiina kulli yawmi irraa miskiina tokko nyaachisan. Akkaataan itti nyaachisan akka lama jedhe an yuxcima xacaaman
أن يصنع طعاما ديانا تلجي ديانا بريدا سا تلجي فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام حق قويا هيكي سنغرتي قويا صدوم يو تاتين غرتي آخر جاءتي قويا صدوم مسكينة صدوما نياجسا تكي أموتو مدآنوما kenna jedhan midhaanuma gartee waan shiroo godhatanii waliin kenna maal kenna jennaani أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ gartee kama hin bilchaatin illee kennuu hin danda'a. Wanni inni kennu jennaan nisfu saa'iin gartee nisfi saa'ii gartee walakkaa gartee saa'ii guu ramadaanaa fitrii kennan san nisfi isaa kennan takki muddu burrin yookiin ammootu harka lamaa walitti qixxeessee ruba saa'ii kennaa jedhan ruba saa'ii kennaa yookiin ammootu nisfu saa'ii jedhan. Qamadii yoo ta'e ruubii kennaa jedhan. Qamadii guddi biyya arabaa kanatti akka amma biyya keenyatti gartee xaafii guddii kana achitti guddii yoo garbuu ta'e nisfii kennaa yoo qamadii ta'e ruubii kennaa ruubii saa'ii gartee ka fixrii baasan san harka afur kennaniimi qamadii yookiin xaafii yoo ta'e ruubii kennaa garbuu yoo ta'e nisfii isaanii yookiin ammoo walakkaa kenna jechuudha. Sila guyyaa ramadaanaa gaafa awwala ramadaanaa kana kennamoo aakhira kennamoo akkaataan akkam jennaan akka lamatti kennuu danda'a jedha. Ramadaana dura kennuu hin aanju. Ramadaana shayini asitti ramadaana dura awwaluma ramadaanaatti hin kennini yoo barbaade guyyaa tokko yoo ramadaana oolan miskiina tokko haa kennu. Guyyaa lamuullee akkasii haa kennu. Yoo barbaade immoo walitti qabee aakhira haa kennu. Kanatu irra gartee bareeda jedhe isheen. Maaliif jennaan ramadaana kana ka gahee fixee soomuu hin beeku ammallee osoo waajibni tokko osoo gahee yeroon isaan gahin hin kennanii akkuma gartee salaataati salaata yeroon isaa osoo hin gahin way salaatan hin salaatan. Kanaaf jecha gartee yeroon isaa eega dabre aakhira ramadaanaatti haa nyaachisu nama 30 walitti qabee yookiin ammootu guyyaa tokko yoo oolan tokkochuma haa nyaachisu jedhe isheen kanatu irra bareeda jedhe. طيب شرطين قرتي أفرفان أمو أن يكون مقيما نما في يجيرو تأو قبايا يوم مسافرة تأيه يوم مسافرة تأيه صومني قرتي إسرت واجبا متي هيكو هندن دا ججون أكم آيان جدت ومن كان منكم مريضا إسن الرانم تكيو فما دا أو على سفر تكي أمو كراء الرت يجرات فعدة من أيام أخر yeroo biraa gartee haasa'u badala gartee hiike kana guyyaa hiikee kana laakka'ee yoo manatti deebi'ee haasa'u. Maaliif namni gartee yoo imala jiraate waan ittiin fixatu argatuu dhabuun mala akka ammaa kana hoteelli hin jiru duraan karaa adda deemuun mala waan ittiin gartee suhuura godhatu argatuu dhabuun mala. Kanaaf jecha shari'aan teenna shari'aa gartee laaftuudha. Itti laaffiftee gaafa mana galtee warra kee bira geette gaafa san soomtaa jedhanii gaafa san soomi jedhanii. Laakiin jedha warri gartee musaafiraa kunii fi warri dhibamaan kuni wanni laallamu waan laallamu jira. sila soomutu irra caalamoo hiikutu irra caalaa jechuutti khilaafa qaba. Sahiihni jedhe isheen gartee haala namaattu laallamaa jedha. Haala namaattu laallamaa jedhe. Mutlaqa gartee hiikuu akkanumaan gartee hiikuutii fi akkanumaan gartee soomuu bichaa osoo hin taane haala gartee isaattu laallamaa. Namichi gartee safara irra jiru kuni haalli isaa laallamuu qabaa jedha. Haalli isaa nama gartee soomni yoo ka itti jabaatu taate hiikuu barbaachisa. Soomni yoo ka gartee itti jabaatu taate hiikuu barbaachisa. Soomni gartee yoo ka laafuu taate soomuu barbaachisa. Yoo isaa ka laafuu taate maaliif
yoo soome awwalan yaa ramadaanaa soomuu argate lamuu nama waliin sooma sadaffaa nafsee ofii qulqulleesse waajibni wayii irra hin jiru kanaaf jecha gartee mutlaqatti gartee hiikulleen afdala hin jennu mutlaqatti soomullee gartee afdala hin jennu yoo soomanillee gartee warri gariin ammoo soomuun hin ta'u irra jedhe jira akka zaahiriyyaa laysa min albirri sawmu fi safar jedhanii kana galdalfatanii ka gartee warri akka gartee hanaabilaalleen kan irra jiranii hiikutu irra gaarii ruqsaa rabbiiti ruqsaa rabbii fudhadhaa waan jedhameef soomnillee gartee khayrii miti hadiisa jedhu kana qabatanii warra gartee hiikutu irra caalaa jedhee jira. لكن الصواب قرتي نبي ربي صلى الله عليه وآله وسلم سفرت سومن جتشو وان دفه نفس نسانيتو حتى قرتي او جبا كيستي كسومن جدا وان دفه في حال نما لالمو قبا يو قرتي كران ديمن كون كرا لافات اكا زمان كينا كان طائران ديمني ايروبلانين ديمني وني قرتي قبني سكي سجرا تعبي وتكنجرو يو كانت صوم ترى جالا جرا مالي في واجبنا الليل مرة صوم رمضان كيستي صومني نما أولين صومني دنيا غرتي كيرون نما أولين صومون كنا وان غرتي نما لافوف أما اللي غرتي في واجب أبوسو بإبراء الذمة كان أبجتشا صومتو الربري تجرا ليس من البر بالصوم السفر يجون أمو نمت جبات يجو حديث نكون سببا كبا نمني تكو غرتي رسول أرغاني كنمني تغرتي توجه جرو مالتا جنان صومي أولين صومي لفد أي جناني يو غرتي نم أو أكيس ديم صوم اتجاباتي أكنم جكنات تغرتي دبين اتدقامي لفد أو تاتي يو كنا غرتي خيرين قبو ججو بل حرام غرتي نمنا كنا ضررون نبي ربي غرتي غافا مكة باي ديمان اللي فتي مكة هن صومن نمني تدبي واني سنغرتي جتن إيغارا جنان هي كان نبي ربي بعد أسريتي إيغا ورا غرتي إيغا إسان هي كاني غرتي ديدي صومين أولئك الأصات جنا أولئك الأصات ججون سني رد في جج كنافي تفصيل كانت إرى غرتي فكاتا والعلم عند الله والله أعلم sun agartee yoo afrafa safarillee akkasuma safara laafaa yoo taate akkasii safarillee nu dhibeelleen akkasuma dhibee laaftu wayii yoo taate mataan na dhukkuba jedhanii ni hiikan harka na dhukkuba jedhanii ni hiikan yoo ammootu dhibee gartee soomni kun dhibee kana kasitti jabeessu taate takkii fayyaa sirraa ka tursiisu taate takkii hakimiin gartee kiniinii kana gizee sadi nyaadhu yookiin ammootu dhibeen kun sirraan deemu yoo ka jettu taate nyaattee gizee biraa gartee qadaa baasuun sirra jira jechuudha. Marfee fudhadhu guyyatti gizee lama gizee sadi yoo siin jedhan galgala fudha yoo jetteen hin ta'u lakki gizee sadi fudhu ganamallee galgalallee guyyaallee yoo siin jedhan dhibeen kun sirraan deemu yoo akkanan ta'e yoo jedhan gartee shari'aan rabbii laaftuudha. Nafsee ilma namaa takkatu irra jabduudha. Soomni qadaa baasuu aanjaa dhibeen gartee si ajjeesuu mala si miidhuu mala. Nafsee namaa rabbiin biratti akka malee kabajamtuudha. Kanaafi gartee hiitee gartee marfee san fudhattee kiniinii san fudhattee sukkarri sitti edaa yoo siin jedhan sooma qadaa baafta jechuudha. Shartiin gartee shanaffaadha. Alkhuluwwu min almawaanic mawaani'a irraa waan gartee sooma gartee balleessu irraa qulqullaa'u sun gartee dubartitti rarra'a. وذاك خاص بالنساء فالحائض هيدي في نفاسها فالحائض دبرتين هيدي تكا هيدي تلوفي تكا لا يلزمه الصوم صوم اللي يسيهن قبطو أكما سن ور دبرتين قرتي نفاس يصير رجل اللي صوم يصير راهي صوم تولي إرانكي بلمو يو صومت قويا قوتو صومت قلقلا دقيقة ما قرآني في إذي كوكاتي يو قرتي آدان اتلوفي إيني سن اتلوفنان خلاص صوم سن بدي ويا براك أدا بابتي حقا صومت مو ربين هنكا فلافي دلقان نمان بدو ربين برد
نية سيتي في وان صوم تسر ربي نسين كفلا لكن قيان سون غرتي صوم سون بدي قدا بابتي جيجو دقيقة ما هقمي دقيقة مراسة بتسانيف صوم نقيا سني سون بدي كبيرا بدا إسا بابتي وان صوم تيامو ربين جلان بلي سوغسين صوم تسان جاني إيه إذا قرتي أما شروطني صومني نما وجبون شيني كان لاكي كأكنية كأكنا كن قرتي أركان كيس لاكا يعني نية مالي اللي هنتو نية صومال قرتي نية كيس الدبناسان أما في شروطني قرتي صومني نما قبطون إسلام ما قباتو عقلي قباتو بالغة تأو akkuma san gartee nama dandeettii qabu ta'uu nama gartee biyya ofii jiru ta'uu dubartii yoo taate ammootu qulqullina qabaatudha. Dan shan lakkaa'an jechuudha asitti warri hanaabilaa shanan kanaan gartee shartii wujuubaa shanan kana jedhan shanaan kanaan namatti wajjabaa jedhan. المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم إن صلاة تلي دورتي آذان كن التلوفة إن صومت له فلا يلزمها صوم إجماعا جج ولا يصح منها صومت له غرتي وصولين يكون الرجل كيوكا صومت له سات إرا غرتي سيهن تو إجماعا اتولي قلم علماء تنجن ويلزمها القضاء قدان يسير واجبا جنا أما إجماعا اتولي قلم خلاف علماء تكو كيسن جرجل وكذا والنفساء كالحائض في هذا دبرتين نفسان اللي قرتي إني قرتي ده تجيرو أكو إشي تناتي جدا صوم اللي هندندتو صومت اللي إرى ربين أولين فودو صحيح أنت وصوم نيسي قضاء نسي الرجل يجو داتي إجماع علماءتي ولي قلت علماءتي جراني كان فكاتا قرتي على ما يسر الله وأن ربي أنو لابي سكنا هكا درسي براتين اتدي بنوفي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.